Yooyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo ammaan tana dhaqqabdee qabannee isiniif dhihannee jirra. Osoo gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya odeeffannoo keenya kana hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Odeeffannoo isin fayyadduudha. Sa'aatii 48 kana keessatti uummata Itoophiyaa guutuutti liqii qarshii 158 tokko keenya irratti liqeeffamee jira. Akkamitti kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a. Liqiin kun akkamitti sa'aatii 48 kana keessatti nurratti liqeeffame tokko keenya irratti jechuudha. Qarshiin 158 sa'aatii 48 keessatti liqii duraatii miti barra. Liqii dura nurra jiru wajjin miti. Liqii sa'aatii 48 kana keessatti uummata Itoophiyaa tokko irratti liqii qarshii 158 liqeeffame. Akkamitti kan jedhu akka itti aanu kanatti dhaggeeffadha. Liqiin qarshiin 158 sirra jira narra jira. Sa'aatii 48 keessatti Abiy Ahmed labsii lafa biyyattii lammiilee biyya alaatiif kennu mallatteessuu isaa hordofee sa'aatiiwwan 48 darban keessatti liqii baankii addunyaa doolaara biiliyoona 1 argatee jira. Liqiin kun gara lammiilee biyyattiitti yoo deeffamu anaa fi si'i isa sagalee kana dhagahaa jiru dabalatee hunduma keenyatu liqii kana deebisuuf jira. Kan nurratti fuudhame qarshii 158 mataa keenya irratti kan duraarratti nurratti eda'amee jira. Kaleessa paarlaamaa irra taa'ee yoo dubbatu garuu ani dhaloota dhufutti biyya liqii baatu hin dabarsu hin dhaalchifnu jedhee dubbata. Dubbiin lafa manaa biyyattii lammiilee ambaatiif dabarsanii kennu kun ni bubbula malee uummata biyya kanaa qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun waan oolu miti. Keessattuu hiyyeessota naannoo magaalota gurguddoo akka Finfinnee, Bishooftuu, Adaamaa fi Shaggar jiraataniif yaaddoo guddaadha. Dr. Abiy Ahmed aangoo isaa malee dantaa sabaa hin dhagahu. Biyya gurguree teessoo miidhagfata hiyyeessa buqqisee lammiilee biyya alaatiif ilillii fi halluu diddibee jira. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa kun gurratti isin calaw jennee jirra. Odeeffannoo tana namni nu biraan gahee jira. Nutis hordoftoota keenyaan geennee jirra. Isinis akka nama biraatiif share gootan, like gootan akkasuma yaada keessan kommentiidhaan barreessuu mirga qabdanii garuu hiriyoota keessaniif ergoo hin irraanfatin isiniin jenna. Ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufeetti jira. Odeeffannoon keenya itti aanuun dhiyeenya kana faarsee bultoonni haarofti nu malee namni hin jiru nu malee maali jechuudhaan akka malee haasaa jiru. Akkasuma akka waan biyyattii keenya biyyoota faranjiitii ol guddatteetitti kan haasahamaa jiru. Mee wanti kun dhugaadha moo dhugaa miti? Akkasuma faarsee bultoonni mootummaa maaliif deeggaru kan jedhu akkasuma gorsas kan isaaniif ta'u ergaa kan isaaniif ta'u akka icciitiitti illee kan ta'u gurra isin buusna. Odeeffannoon keenya kinooti isin subscribe like share gochuu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Gara odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Faarsee buloota booda kana ጀማሪ ፋርሴ ቡላዎች hanga dhiyoo kana jechi faarsee bultoonni fayyadaman jechoota bookee fi tiisisaa jedhan tokko. Jarri kun baayoloojiin galeef hin jiru. Akkasuma siyaasaanis hin galle. Wanti isaanii gale tokkochi yoo jiraate garaa ofii guuttachuu. Maaliif kana jedha? Tiisisa jechuun eenyu? Baayoloojiin tiisisaa yookiin amalli tiisisaa maali? Tiisisa jechuun ilbiisa bakka qoshaashaa fi raqni yookiin wanti du'e yookiin wanti garaa itti guuttachuu danda'an jiru malee bakka qulqulluu bakka haqnii fi dhugaan jiru ilbiisa ta'uu hin dandeenyedha. Bakka farri ilbiisaa jiru taa'uu jiraachuu hin danda'an. Amalli tiisisaa mataas xiqqoo ija bobaasaa anteenaa wayii qaba. Maaliif waan ajaa'ibu waan xuraawaa waan shurufkaa'u waan namni jibbu anteenota sanaan barbaadata. Akkasuma faarsee bultoonnis akka tiisisaa jechuudha. Har'a walgahiin eessa jira? Boru walgahiin eessa jira? Ciini eessa jira? Faarii eessa jira? Har'a eenyuun faarsina? Boru eenyuun faarsina?
kaleessa eenyuun farsaa turre wanti seenaa isaan yaadatan tokko hin jiru. Garuu ganamuu boru eenyuun arrabsina, eenyuun xiqqeessina, eenyuun faarsina, mana eenyu olla, ganda eenyu dhadha, eenyu wajjin dhaabbanna, eenyu wajjin ciisnaa malee wanti isaan irraa laalatan tokko illee hin jiru. Bookee busaatti dabala. Bookeen busaa akkuma beekamu kaa isiin ilbiisa. Insect. Insectiin yookiin ammoo ilbiisni tuni amalli isii maali? Qaamaan akka malee haphiidha. Yoo xiqqoo akkana dhadhaan ni duuti. Obsa hin qabdu. Dandeettii hin qabdu. Humna xiqqoo sanaan garuu jettee gurra namaarra yoo akkana deddeemtu gurra namaa nama dhukkubsiti. Bubbeen ammoo yoo itti dhufte, bubbeen ammoo osoo isiin gara dhiyaa barartu faallaa itti dhufnaan ammoo fuutee lixxiin. Yoo tan gara dhiyaa deemtu ammoo isii bararaa jirtu bubbeen gara dhiyaa deemtu itti fuute tachitti achi fuute bakkuma itti dhaabbattu illee qabdu. Bikee fireena hin qabdu, humna hin qabdu. Har'a osoo naannawa qe'ee keessa hojjedhu akka ilma qonnaan bulaa cafeeraanis yeroo inni waa'ee garaagarummaa biyyoota guddatanii fi biyyoota akka Itoophiyaa garaagarummaan namni rakkoo keessa maaliif akka jiraatu biyya kam jiraachuun akka filannoo ta'u qabu dubbatu dhaggeeffadheen garuu nan taajjabee callisuu irraa deebii xiqqoo barumsa xiqqoo isaafis ta'u namoota isa dhaggeeffataniifis akkaataan isaan itti yaadan sun sirrii akka hin taane gochuudhaaf waan isaaniif deebi'u dubbachuun barbaada. Ganama kana dhimmumaa kana fakkaatu na wajjin wal dubbachaa waan tureef aynaa rakkoon biyya keenyaa maal akka ta'e. Caffeen walumaa galatti akkaataan inni itti kaasee rakkoon Itoophiyaadha. Rakkoo uummanni keenya abaayaa ta'uudha, uummanni keenya sanafii ta'uudha, hojjechuu diduudha, sa'a 8 hojjechuu dhabuudha. Hojiilee garaagaraa tuffachuudha. Kanatu hiyyummaa keessatti hidhaa jira waan jedhu. Walumaa galatti yoo dubbii isaa qabanii ilaalan fakkaatti. Caffeen biyya sanas jiraadheen argee biyya kanas jiraadheen argee jedhee wal bira qabee nutti nutis an akka nam tokkootti biyya sana keessatti jiruu gaariis jiraadhee argee jira. Relative to yookiin ammoo hawaasa naannoo sana yeroo sana wajjin yoo dubbifne ilaale jiruu gaariidha kan jedhamu sun garuu maali yeroo gabaabduudhaa fi mindaa bareedaa, mindaa gaarii, mindaa har'allee itti hawwamu silaataman san keessatti argadheen ture. Garuu biyya sana keessatti jiraachuu hin dandeenye. Akka harriitti hin dalagaa ture. Halkanii guyyaa hojjetaa ture. Garuu biyya sana keessa jiraachuu hin dandeenye. Caffeen biyya santu wayyaa qaba kan jedhu kaasilachuu argi. Caffee maal dalagataa jirta? Abbootii qabeenyaa wajjin taatanii, mootummaa kana wajjin taatanii akka barbaadanitti dalagdanii yeroo gabaabaa keessatti miliyeenaraa ta'uu akka dandeessus nan beeka. Namoonni biroos akkasuma. Garuu ammootuu akka waliigalaatti akka sabaatti yoo ilaalle zamana durii mootummaa kana dura ogeeyyiin fayyaa mindaa isaan argatanii jiruu gaarii warra jiraatan. Halkanii guyyaa dafqa xuruurratanii hojjetanii warra halkanis ni hojjetu, wikindii ni hojjetu, naayit duutii qabu waan garaagaraatiin dhukkuba garaagaraatiif bobbaa garaagaraattu jira. Kanarraa kan ka'e waan gaarii argataniitiin jiraatu. Garuu amma doktoroota lubbuu namaa baraarsantu amma Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa yaadaa fi odeeffannoo keenyarraa akka waa hedduu hubattan abdii qabna. Ammaaf odeeffannoon har'a qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haaraa taatan kan sabskiraabiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma yaada gogobaattan komantiidhaan nuuf kennaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.